Nagaan isin yaa baay'atu hordoftoota yeroo mul'ata akkam jirtu nagaa keessa miti obboleettiin keessa nagaa guutuu irraa afaan qaba. Gidduu kana isin jalaa badeen turechuudha viidiyootiin xinnoo haala viidiyoo hojjechuu egaa ulfaata. Qorra kana egaa viidiyoo hojjechuu miti fuula dhiqachuun nama yaaddessaa jira waaqaaf galannaa ta'u. Kun yeroo miti dammaqaa akkuma jedhoogaa haala kam keessattis dammaquu nu barbaachisa. Innaa gaafiif deebii keenya immoo addaan kunne yaa obboloota koo xinnoo gidduu kana dhugaa dubbachuu fi galgala malee guyyaa baay'ee hojiitti biiziidha. Kanattiin isin jalaa badee isiniin jechuu barbaada asumaatiin galanni waaqayyoof haa ta'u. Gaafiif deebii keenya waliin yaalla jechuudha. Qaxaloota ijoollee waaqayyoo yeroo darbe gaafiif deebii gaggeessaa turre jechuudha. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbaaf ta'a. Tolee haalli gaafiif deebii keenyaa filannootiin eegala jechuudha. Yoo baay'atee daqiiqaa 8-7 caaltu jechuudha. Viidiyoo biraatiin immoo deebii isaa qabadeen isinii dhufa. Ammaaf gaaffii masaan isinii dhiyeessa jechuudha. Gaaffii isaa kana immoo koomentii jalatti kan isin yaaltanii waaqayyo bara keessan haa eebbisu. Gaaffii tokkoffaan akkasidha. Haati manaa Yaaqoob isheen duraa eenyu jedhamti jedha. Haati manaa Yaaqoob isheen duraa eenyu jedhamti? A. Raahel, B. Ribqaa, C. Liyaa, D. Saaraa. Filannoodha. Gaaffii lammaffaan akkasidha. Yaaqoob dhagaa buraafatee abjuu lafa inni itti arge eessadha? A. Kana'aan, B. Pheeniilaa, C. Beetel, D. Luuz. Yaaqoob dhagaa buraafatee bakka inni itti abjuu arge. Gaaffii sadaffaan akkasidha. Yeroo Museen du'ee sabni Israa'el guyyaa meeqa bu'aniif? A. 40, B. 30, C. 50, D. 20. Yeroo Museen du'e sabni Israa'el guyyaa meeqa bu'aniifi jedha. A. 40, B. 30, C. 50, D. 20. Gaaffii keenya arfaffaa. Gaaffii arfaffaan akkasidha. Museen biyya kamitti du'e jedha. Museen biyya kamitti du'e? A. Biyya Mooriyaa, B. Biyya Kana'aanitti, C. Biyya Mo'aabitti, D. Caandeebiidhaayidha. Museen biyya kamitti du'e? A. Biyya Mooriyaatti, B. Biyya Kana'aanitti, C. Biyya Mo'aabitti, D. Caandeebiidha. Shanaffaa. Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaase eenyudha? Waaqayyo Yaaqoobiif maqaa haaraa moggaase eenyudha? A. Laabaa, B. Shim'oon, C. Israa'el, D. Esaaw. Gaaffii shanaffaan akkasidha. Seerri ba'uun boqonnaa meeqa qaba? A. 50, B. 40, C. 30, D. 55. Gaaffii ja'affaarra geenyeerra. Seera ba'uun boqonnaa meeqa qaba? A. 50, B. 40, D. 30, ifama C. 30, D. 55. torbaffaa
torbaffaan akkasidha. Ijoollee Yaaqoob keessaa akka muka ija godhatuuti inni jedhame eenyudha? Ijoollee Yaaqoob keessaa akka muka ija godhatuuti inni jedhame eenyudha? A. Asheer, B. Gaad, C. Yoosef, D. Niftaalem. Ijoollee Yaaqoob keessaa akka muka ija godhatuuti inni jedhame eenyudha? A. Asheer, B. Gaad, C. Yoosef, D. Niftaalem. Gaaffii itti aanu akkasidha. Bakka Yihuudaa kan bu'e eenyudha? A. Isxifaanos, B. Yaaqoob, C. Maatiyaas, D. Yohannis. Bakka Yihuudaa kan bu'e eenyudha? Bakka Yihuudaa kan bu'e eenyudha? A. Isxifaanos, B. Yaaqoob, C. Maatiyaas, D. Yohannis. Gaaffii itti aanu 8ffaarra geenyerra. Dhiifama 9ffaadha. Gaaffii 9ffaa akkasidha. Wangeelli Maarqos boqonnaa meeqa qaba? Wangeelli Maarqos boqonnaa meeqa qaba? A. 28, B. 21, C. 24, D. 16. Gaaffii 10ffaa. Yaaqoob bakka inni Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabaa bule maal jedhama? Yaaqoob bakka inni itti Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabaa bule maal jedhama? A. Uur, B. Yordaanos, C. Kana'aan, D. Pheeniila. Filannoorran isinii deeba. Yaaqoob bakka inni itti Waaqayyo wajjin wal'aansoo wal qabaa bule maal jedhama isa jedhuuf A. Uur, B. Yordaanos, C. Kana'aan, D. Pheeniila. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Gaaffiif deebiin keenya 1 hanga 10 kanuma fakkaata jechuudha. Yeroo darbe filannoo walakkaa gaafsoba haala kanaatiin deddeebaa turreerra. Warri yeroo jalqabaa viidiyoo kana argitanii gaaffiif deebii baay'ee wal gaafachaa turreerra. Kutaa isaatiin seentanii ilaaluu dandeessu. Asumaan egaa chaanaala kana subscribe gochuu hin dagatinaa, nu jajjabeessaa. Dogoggora jiruuf nu of qolchaa. Akkasuma immoo yaada dabalataa yoo qabaattan komentii jalatti nuu kaa'uu hin dagatinaa isiniin jedha. Deebii keessan ganan eegaa badhaasa keessan immoo jechuudha. Deebii ofirratti isinii qabadhee dhufa waanta ta'eef jabaadhaa. Sagalee Waaqayyoo namni waanuma facaase hammataa jedha. Egaa as keessatti nuti warra addunyaa hafuuraa keessatti hojii hojjetanii warra sanyii isaanii boriif facaafatan taanee argamuu qabna. Kanaaf nuti wal'aansoo biraa otoo hin taane isa fooniif dhiigaa otoo hin taane isa hafuuraatiin jabaachuu akka qabnu Gooftaan hunda keenya haa gargaaru. Gooftaan isin haa eebbisu. Eebbifamaa.